jaallan Oromiyaa gargara keessa qeerroo badii tokko malee qabanii hidhuun jabaatee dhufee jedhan. Harargee Ciroorra dargaggoo yaadda sabeenyaa lixa Oromiyaa naqamte rammoo dargaggoo Xaayir Huseen hidhamuu dubbatamaa gabaas midhaasin qabna. Irreechi guddayyaan Oromoo barbaraan malka Finfinneetiif hora Harsaadii kabajam sanbataaf dilbata dhuuf wal dura duubaan kabajamuuf jira. Uummati Oromoo danq tokko malee bal'inaan hirmaatee nageenyi isaa abbummaan tikfachuun jila mallattoo eenyummaa sataat kan midhaaffachuu qabaa yaadi qeerroof qarree OMN godinaalee Oromiyaa gargararra dubbiseeti duubirratti deebi'een. Waraanni bilisummaa Oromoo jechuun woboon booji'amtoota waraana harka hiikee jira waldafannoo diimaa idil addunyaatiif dabarsina hin kennineef sirni aangoo jirdan qina ta'ee jedha. Oduu gambiraatiin milishooti naannoo Amaaraa Beenishaangumuuz keessa gocha duguuggaa sanyii raawwachaa jiraachuu dubbatamaa gabaas BBC buur godhachuun Abiraan Birruu waan qindees qaba. Ameerikaan bilisummaa namooma mirkaneessite waggoottan 400 boodallee biyyittii waggaa 3 qabdi jedhamti Itoophiyaa. Siyaasa Maakiveel kanamsindee garira targa soba maxxansuu himachuu yakkuuf barbadeessuutiin uummata gooluu jirti. The Declaration of Independence 1774 Toomaas Jafarsaniin imal Itoophiyaa guddittii Abiy Ahmadiif biltsiginnaatiin wal bira qabne xiinxallaa fulbaan 29 bar 2021 guyyaa roobii guutuun oduu qabnu kunooti. Shama daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduu har'aaf qabnu isinitti himaa ani Hunan Gidaati. Oromoon dukkana gannaa darbee booqa birraatti cehuusaa fi walgahee waaqasaa kan itti galateeffatu irreechi malkaa Finfinnee fi irreechi hora Harsadii sanbataa fi dilbata dhufu wal duraa duubaan kabajamu. Kabaja ayyaana irreechaa kanarratti aadaa fi duudhaa ofiitiin miidhaganii dhihaachuuf dursanii qophii kan eegalan qeerroo fi qarreen Oromoo kutaalee Oromiyaa garaagaraarraa walgahuun tokkummaan irreecha miidhagsuuf qophiitti jiru. Hiikni Oromoon irreechaaf qabu maali? Akkamiinis kabajama? Pirezidaantii Waldaa Maccaa fi Tuulamaa Obbo Dirribii Damusee turtii kanaan dura OMN waliin taasisaniin waan jedhan qabu. Egaa haala kanaan amma malkaa kana dhaqanii achitti irreeffatu, achitti waaqa galateeffatu. Oromoon inni amma egaa inni durii akkatti calqabee qorannoo addaa barbaada. Inni amma jiru garuu calqaba arfaasaa tulluu irratti bayeetu waaqa kadhata. Yaa Waaqayyoo lafti babbaqaqxee sanyii baattee afaan bantee si eegdi kootu roobi jiidha keetti dhangalaasi biqilchii jedha. Allaattiin oloo keessaa qurxummiin bishaan keessaa iyyuu jiidha kee malee hin jiraattu kootu nutti araarame jedhee tulluu irratti bayee kadhata. Maaliif tulluu irratti ba'a? Duumessi yeroo dhufu yeroo baay'ee karaa tulluu irraan dhufa. Achi bayee simata dafii kootu nu qaqqabii jechuu isaati. Arfaasaa baatii eebilaa fi caamsaa keessa naannoo Maccaa Tuulamaa giddu galeessi kun naannoo sana tulluu irratti bayee waaqa kadhata. Akkuma taa'umsa lafaatti amma garri kibbaa fi lixaa immoo yeroo kana miti roobni isaanii hangeenyaan dursaa isaanis akkuma naannoo isaaniitti kadhatu. Rooba kadhatanii roobee midhaan facaafatanii margee daraaree galaanni guutee malkaan boora'ee yeroo birraan bari'u du'a gahee dhaquudhaafis gabaa dhaquudhaafis namni walitti hin ceewwan naannoo waxabajjii walakkaadhaa jalqabee seera bitamaa cufuuf jedhama. Malkaan hin cufamaa hayyootatu manguddootatu hin ceenaa bishaan booruudha waan baatee deemuun beekamu hin ceenaa jedheeti himamaa ittillee irreeffatamu yeroo ganna. Amma gaafa irreechaa bitimaan banamee abbaan malkaa saaqutti hin irreeffatamu. Gaafa irreechaa gaafa fulbaana 20 dhaqnu kana abbaan malkaa saaqaa namni dhaqee malkaan taliila ta'eeraa galaanni darbeeraa balaan qabu dhuguunis ce'uunis hin danda'ama jedhee gamaa gamasii walitti ce'aa wal yaadee ture gara ji'a 3tiif wal dhungatee wal faana sirbee wal faana irreeffatee yaa Waaqa galata kee nagaan roobdee cabbii fi bakakkaa bubbee hamaa nu baraartee birraa kanaan nu geesse har'a immoo kan facaafne margee daraareeraa bakkeen hunduu hin miidhagaa sululli hunduu hin miidhagaa daraaraadhaa yeroo gammachuuti yeroo sirbaati. Kanaaf Oromoo walitti bahee waaqa isa uume galateeffata. Irreechi uummata Oromoo fi waltajjii galataa hariiroo uumaasaa akkasumas hariiroo uumama harka waaqaa waliin qabuu fi kan hariiroo walii isaatiif qabullee itti ibsatudha. Waltajjii walaba namni kamuu daangeffama tokko malee irratti hirmaachuuf qabudha jedhan obbo Darribiin.
asirratti irreechi saalaan naman qoodu, umuriidhaan naman qoodu. Jaarsi jaartiin ni irreeffataa, dargaggeessa irreen irreeffataa, daa'imni xinnoon sadaqteen irreeffatti. Waaqa roobee midhaan nuu kenne, waaqa roobee bishaan taliila nuu kenne qaamni galateeffachuu barbaadu amantii fedhellee yoo hordofe, yoo dhufee galateeffate. Maaliif namni bishaan hin dhugne hin jiru, namni midhaan hin nyaanne hin jiru, namni biqiltuutti fayyadamne hin jiru. Oromoo waaqa kana biqilchite, waaqa daraaraa kana nuu kennite, waaqa bishaan taliila kana nuu kennite si haa galatu jedha malee waan biraa waan jedhu hin qabu. Ayyaanni irreechaa baranas bu'uuruma duudhaalee irreechaatiin akka kabajamu waltajjii aadaan Oromoo miidhagee irraa mul'atu akka ta'uuf hunduu qooda qaba. Uummanni Oromoo danqaa tokko malee bal'inaan hirmaatee nageenya isaas abbummaadhumaan tikfata. Jila mallattoo eenyummaa isaa ta'e kana miidhagfachuu qaban ergaa qeerroo fi qarree dhaamsa jiraattota godinaalee Oromiyaa garaagaraarraa OMN dubbiseeti. Gara oduu itti aanutti ceenaa bara 1974 labsamuu seera haarawaa mirga ilmaan namaa The Declaration of Independence boodasi waggoota baay'ee fi ilmaan namaa maqaballeessii adda addaa walirratti raawwachuun duguuggaa sanyii kan bifa amantaa fi sababa godhateen walfixaa turaniiru. Duguuggaa sanyii Rwaandaa kan bara 1994 hanga jimlaan duguuggaa zaanii kan namoonni miiliyoona 6 irratti ajjeefamanitti haasawaa jibbiinsaa fi maqaballeessii sarbamiinsaa mirga namoomaaf sababa ta'uutu dubbatama. Kitaaba Machiavelli bu'uura godhachuun imala Itoophiyaa kan waggoota 3 darbee kan xiinxale gabaasni guyyoo waariyoo shanee juuntaa fi baandaa jechuun ilmaan namaa maqaa itti moggaasanii yakkuun namummaa irraa mulquunii fi balleessuun waan bal'inaan raawwatamaa jirudha jedha. The Declaration of Independence, for me, is one of the best pieces of writing. Namni cufa walqixa sababi murabbi walqixxe godhawume kanaaf mirgi namurra fudhachuun qabna kalubbuun jiraachuu mirgi walabummaaf gammachuu argachuu ilmi nama kamuu goonfachuu qaba. The Declaration of Independence adoolessa 4 Pirezidaantii Ameerikaa sadeessoo Toomaas Jeffersoniin namichi lafa keessee haaraa kan hin tolcheen dubbi bar koloonii kalmaan nama beef qabeenyaaf sanyii isaaniitiin qoodamanitti miidhamanii waan irreebdhaaf fakkaata. Define, defame, dehumanize, then destroy, afurii jechuu hiikkatti kennuu yakku namummarra mulquuf balleessu. Ab John Milton Chivington 1891-1894 jiraate inni tokkichum kana maqaa garuu afurii yaamama. The Methodist minister, mason and mass murderer dhumirratti sareen namummaa dhowwuun ijjeessan. The Politics of Machiavelli khitaabi saka prince jedha keessa diin kan hiikkatti kennuu yakku namummarra mulquuf balleessu. Duguug sanyii Rwaandaa kanami miiliyoon tokko bayang qiyaama naazii hajjawshooti miiliyoon jatnyaataman qofa don taane waraan Baalkaaniif jimlaan obbaasoo toomaan ka gosti Armeeniyaatti barbadoof facuuf keessatti ilmaan nama akkanaa walgata baate. Kill this cockroach barbare yookaan bararotan balleessu qaamna. Gaaf balleessu barbaaddi ilmi nama barbare yookaan ilbiiskootaa jechuu isaan saree hattuu diin dhal namaati. Awwaanisa kanaaf badu qaban warraaqs butam khabar 2018 irree galuun Itoophiyaan falaasama Machiavelli kan jala galmaa'uun jeegalti banda junta girrisa shaneef war maqalee rargan fudhatee maqaa yookaan jechoota rabsoo muraasa aktiivistooti mootummaa biibulchoo jechuun biltsiginnaan qabsaa'ota Oromoo yookaan war yaad isaan irraddetettiin matkeessa isaan muraas turan khaansar Itoophiyaa jedhamuun hedduu duguugame shane jedhamuun baay'ee nyaatame girrisa jechuun hedduutti hidhajeera harta junta jedhuun immoo Itoophiyaan mataa ofiituuf waraana jirti. A bloody jacket, some rope used to tie the victims, shoes worn by a Sunday school boy. The haunting remnants of a brutal massacre in a village in northern Ethiopia's Tigray region. Waggoottan soddomaan dura dibilis baasaan uummata Tigraay jechuun TPLF qabsoo waggoottan 17 dargii waliin godheen addibilisummaa Oromootiin wal dhabe jennaan Oromootiin to'achuuf garee tokko ijaarraati. Maqaan Loopidiyoo jechuun baasee fi Oromiyaa keessa baase. Gareen tun bakka bu'uu malee wamuruu qixxa malee qixxeef deebisuu malee gaafachuu akka hin dandeenye warri garee tan kee ture deddeebiirra gabaa'u. Waan iddoo adaamaa tolchitan barum keessa sun baratu Opidiyoo keessatti angoo qabdu baay'inaan adaamaa waa godhaman TPLF sodaatanii
Lak sodaamit. Karoor dabaaf cubbuu hamaqa maaster pilaanii da'u godhaati. Magaal Finfinnee hektar 54 irra gar miiliyoon tokko qabxii tokkootti ol guddisuun Oromoo lafisarraa xoomni jedhuun bulchiisi mootummaa Duwaayii har'a hoote miseensicha TPLF hoogganamu OPDO bobbaasuun magaalaan akka sulultaaf bishooftuu sabbataaf duukaame. Holotaaf hamboo dabalatee aanaalee baadiyyaa 8 karoor quttum isaanii galfachuun nyaapho irratti ijaarratanii butume irra dhaabbachuun waraqata barreeffatan. Booroo yookaan dinqa abbaa abbaatti eegata dhaadannoo jettuun barattooti Oromoo manneen barnoota sadarkaa olaanoo fi yuunivarsiitii waan akka kahee baratan dheeffatanii ofalmaanii. Loltooti Jeneraal Samoora Yuunus Rasaasa bokkaa barattoota harka duwwaa lafa ofiitti falmaa turan irra roobsanii ijoollee Oromoo dhuqqa qaarisuun dubbi balleessan. Oromia region where students and others have been demonstrating. Akkuma marii allaatti dooti lafumaan baanan qabsoo hadhooftuu uummati Oromoo waggoottan afuriif adu gargarin kutin godhee wayyaaneen baqattee maqalee galti. OPDOlleen ergamu irra erguutti ol guddaatti. Kaadireen OPDOlleen mootummaa duraan isaan guddise armaan baasa baaru qofa son taane hayyoota Oromoo Baqqalee Garbaatii hanga Ziqeel Gabbisaa, Jawaar Mahammadiitii hanga Daawud Ibsaa, Koloneel Gammachuu Ayyaanaati hanga ajaja waraan bilisummaa Oromoo Kumsa Dirribaa yookaan Jaalmarroo facuuf dabalata ajaja Maqalee irra fudhattan jechuun busheessite uummata bira gati dabse. Waraanni jechoota jechuun Cold War hajaallowwan ganama TPLF fi OPDO durii yookaan bilxiginna amma jidduu jalqabu waggaa lamaan booda qawwee walitti guurrachuun reeffilmaan nama lafa jees. Maqballeessiin aktiivistoota mootummaa bulchuu muraasaan Facebook irra jalqabdalleen babal'achuun miidiyaa idilee irratti himamuu eegalte. Qeessii waraan erga abbaan gadaa duulee beese. Sheekiin loleeyyame paasteriin duulmale jedhee qabaa dhaqanii dadhabaan. The Declaration of Independence seerri Ameerikaan jaarraa 18ffaa keessatti tumachuun jalqabdi Itoophiyaa jaarraa 21ffaa keessa cabuun ilmaan nama maqaa kijjiba akka juuntaa shaneef banda jedhuun adamsamuu irratti argamte. Imal Abiy Ahmad Itoophiyaa gudditti ijaaruu hojiin roolma prosperity gospel if Machiavellian Princess define, defame, dehumanize and destroy. Kitaab siyaasaa Niccolo Machiavellian khabar 1513 barreeffame keessaa. For a civil democracy. Magaalota Oromiyaa garaagaraa keessatti qeerroo badii tokko malee qabanii hidhuun ejjuffee jiraachuu maatii fi hiriyoonni OMN'f himan. Magaalaa Cirootti humnoonni sirna aangoo irra jiru tiksanii dargaggoo Yaadasaa Beenyaa jedhamu baatii tokkoon dura akkanumaan qabanii hidhuun seeraan ala mana hidhaatti gidirsaa jiraachuu maatiin nama kanaa magaalaa Finfinneetii OMN'f yaada kennan ibsaniiru. Dargaggoo Yaadasaa Beenyaa dhalataa godina Wallaggaa lixaa aanaa Boojjii Coqorsaa ta'uu kan himan maatiin nama yeroo dheeraadhaaf achuma magaalaa Ciroo jiraataa ture hojii dhuunfaa isaa dalagatee nama buluudha jedhu. To'annoo jala oolfamuun nama kanaa yakka kamuu keessatti qooda qabaatee fi osoo hin taane sababa rifeensa guddifattee jechuun ta'uu ibsan. Erga hidhamee baatii tokko darbuus hanga yoonaa mana murtiitti kan hin dhiyaanne ta'uu dubbatanii. Qeerroo butanii hidhuu fi achi buutee dhabamsiisuun kun magaalaa Naqamteettis ejjuffee jiraachuu odeeffannoon jiraattota magaalicharraa arganne ni mul'isa. Humnoonni sirna aangoo irra jiru tiksanii sanbata darbe magaalaa Naqamtee naannoo ganda 07 jedhamutti konkolaataa 3F2 dhufuun dargaggoo Xaahir Hussein jedhamu daandiirraa butanii fudhatanii deemuu himu jiraataan magaalichaa. Ergasii bakki buutee dargaggoo Xaahir Hussein geeffame kan hin beekamne ta'uu himan. Sirni Abiy Ahmediin hoogganamu qeerroo qabsaa'ee gara aangootti safee diinuunfachuu irraa qabee hidhaatti guuruu ajjeesuu fi achi buutee dhabamsiisuu erga eegalee waggoota lakkoofsira. Sirni Abiy Ahmediin hoogganamu qeerroo qabsaa'ee gara aangootti isa fide diinuunfachuun qabee hidhaatti guuruu ajjeesuu fi achi buutee dhabamsiisuu erga eegalee waggoota lakkoofsiseera. Adeemsi sirni aangoo irra jiru hordofuu fi filate kun ammoo dirree siyaasaa biyyatti falmii karaa nagaarraa gara siyaasaa hokkaraatti kan jijjiiredha. Dhimma kanaan wal qabatee seenatarri biyya Ameerikaa Chris Coons marii dhimma Itoophiyaa ilaalchisuun taa'ame tokko irratti qeerroon qabsaa'ee Itoophiyaatti jijjiirama siyaasaa dhugoomsuun Abiy Ahmediin gara aangootti fide yeroo ammaa moggaatti dhiibame gariin hidhaa gariin ammoo qabsoo hidhannootiif bosona seenee jira jechuun dubbatanii turan. Haalli yeroo ammaa qabatamaan Oromiyaa keessatti mul'atus dubbii Chris Coons kana kan dhugoomsudha. Many of us were very encouraged by Prime Minister Abe's initial rise and initial opening of space for civil society, the release of political prisoners, the
allowing of banned political parties to participate. And his rise to power was facilitated by years of widespread protests against government policies and brutal repression. He shared an inspiring vision of Ethiopia that inspired people in his country and around the world. But the protest movement that largely brought him to power was led by young men in Oromia, many of whom are now in prison or who have joined armed groups. How would you assess? Qeerroon qabsoo karaa nagaatii fi ulaanee martee itti cufamee fi akkasumas qeessaarraa nagaadhaan jiraachuu dadhabe yeroo ammaa bal'inaan humna hidhatee bosona jiru waraana bilisummaa Oromootti makamaa jiraachuus guyyaadhaa gara guyyaatti mul'ataa jira. Gara oduu itti aanutti ceenaa waraanni bilisummaa Oromoo booji'amtoonni waraanaa harka isaa jiran waldaa fannoo diimaa addunyaaf dabarfamanii akka hin kennamneef sirni aangoorra jiru danqaa ta'uu ibse. Addi bilisummaa Oromoo waboonni ibsaa kaleessaa baaseen lolaa zooniiwwan garaa garaatti humnoota sirna tiksan waliin taasifamaa ture keessatti humnoota biltsiginnaan lolaaf bobbaase keessaa hedduun booji'amuun harka isaatti kan argaman ta'uu beeksiseera. Booji'amtoota harka isaa jiran keessaa warra waraana bilisummaa Oromootti dabalamanii waliin loluu fi filatan simatee kan gara maatii ofiitti deebi'uuf barbaadan ammoo waldaa fannoo diimaatti kennuuf yaalii taasisus sirni aangoorra jiru adeemsa kanatti danqaa ta'aa jiraachuu ibseera. Waldaan fannoo diimaa dhiibbaa bulchiinsi Abiy Ahmed irratti uumeen booji'amtoota kanneen isin harkaa fuuchuuf hin dandeenye jechuun nuuf ibsee jira jedhu dubbi himaan idil addunyaa waraana bilisummaa Oromoo Odaa Tarbii. Waraanni bilisummaa Oromoo kana duras lammiilee Afgaanistaan harka isaa turan yeroo waldaa fannoo diimaa Itoophiyaaf dabarsee kennuuf turetti danqaan wal fakkaatu gama sirna aangoorra jiruutiin uumamuu yaadachiisuun gochi bulchiinsi Abiy Ahmed itti jiru kun seera idil addunyaa kan cabsudha jedhe. Waldaan fannoo diimaa addunyaas ta'e hawaasni addunyaa gochicha balaaleffachuu akka qabuuf waamicha dhiyeesseera. Milishoonni naannoo Amaaraa Beenishaangul Gumuz keessatti gocha duguuggaa sanyii raawwachaa jiru jedhan jiraattonni godinichaa. Humni naannoo Amaaraatti dhiheenya gara godina Matakkalitti bobbaafame kun yakkasuu kanneessaa uummata Gumuzii fi Oromoo irratti raawwataa akka jiran ibseera. Abrahaam Birroo guutuu gabaasa kanaa akka chaanutti qopheesseera. BBC'n jiraattota obeeffachuun akka gabaasetti guyyaa ayyaana masqalaa qofa Matakkal aanaa dibaatee ganda caancoo jedhamutti milishooti naannoo Amaaraa namoota nagaa shanfitan. Milishoota naannoo Amaaraatii dhufanidha. Wataaddaruma naannoo Amaaraa kana karaa kallattii baay'eetiin dhufanii nutti seenanii tilmaamaan lakkoofsi isaanii gara 100 olii ta'u malee 100 gadi hin ta'an. Otoo ayyaana masqalaa kabajachaa jirru lafti nagaadhaan deetuma jirru dhufanii dhukaasa nurratti banan. Achi booda namoota baay'ee nu jalaa miidhanii mana keessatti illee namoota baay'ee nu jalaa gubanii namootiin umuriin baay'ee deeman baqatanii ba'anii baqachuu hin dandeenye namootiin dhukkubsatanii jiran namoota baay'ee nu jalaati miidhanii kaleessa. Humnoonni kunneen hawaasa nagaan jiraatu marsuudhaan itti dhukaasanii qe'ee isaanii gubuudhaan baay'ee isaanii immoo buqqisan jedhan. Milishoonni kunneen ganda gaalessa buufatanii akka jiran kan himan jiraattonni haleellaa banuun dura qe'ee jirtanii buqqaatoo magaala galaa jechuun doorsisaa turuu himan. Ganda gaalessaa kan jedhamu nutti dhiyoodha sababa ta'eef achitti buufatanii beeziin isaanii achi isaan kun immoo lukaan dhufanii gamala ce'aniiti kan isaan safararra mandara keenya irratti dhukaasa banan. Milishoonni naannoo Amaaraa dhiyeenya kana gara godina Matakkal bobbaafaman yakkoota suukkanneessoo uummata Gumuzii fi Oromoo irratti raawwachaa jiraachuu dhalataan Matakkal BBC'n dubbisee tokko himee jira. Ammaaf daataa harka keenya irra jiru nama 5 kan du'e keessattuu dubartiin gudaree mashashaa injifataadhamtu kun dubartii haadha mucaa waggaa 2 mucaa ishee wajjin kan qalamte mana keessatti namni olaanaa mootii jedhamu akkasuma nama isayyuu sammuu dhukkubsataadha namni kun baqannaa dadhabachuma keessatti kan ajjeefame mana keessatti abiddaa wajjin jechuudha abiddaan gubanii mana kana qofaa miti kan isaan raawwatan nama biraanuu nuqus jedhamu gaafa ibsaan gubatu galgala masqala borga nama masqala magaala keessatti qabanii ajjeesaniitu biirii bishaanii keessa buusaniinnaan iyyuu haayilii sidaamaa dhimma kana hordofeetu biirii keessaa bakka amni mootummaa jirutti harkifamee kan ba'e reetti namaa kanan dumaa kan raawwatan warra achi buufatee taa'u kana ifaatti bari eenyuyyuu isaaniin dhorkuu hin dandeenye humni addaa naannoo sidaamaallee humna isaa oli taanaan isaanitti dubbachuu hin dandeenyam. Humnoonni finxaaliyyii Amaaraa kunneen godinoota naannichi qabu keessaa tokko kan taate godinni Matakkal qabiyyee lafa Amaaraatti jechuudhaan waggaa 3 darban kallattii fi karaa naannawaatiin uummata godinichaa irratti duulaa bahan.
Yeroo dheeraadhaaf lafa bal'aa irratti dargaggoota naannoo Amaaraa irraa garasitti qubsiisuun weeraruuf yaalaa turan kan jedhan maddeen keenya weerarri naannoo Amaaraa kun yeroo ammaatti godina Matakkal qofa osoo hin taane godinoota naannichaa Asoosaa fi Kaamaashitti illee babal'atee itti fufee jira jedhu. Jalqaba baatii fulbaanaa kanarraa eegalee haleellaan dubartootaa fi daa'imman irratti raawwatamaa jiru hammaachuusaa akka dubbatan jiraattonni humni addaa Sidaamaa kan federaalaa fi raayyaa ittisa biyyaa uummata nagaa baraaruu hin dandeenye jedhan. Haalli naannichaas daran hammaachaa deemu mala yaaddoo jedhu qabu jiraattonni. BBC'n itti gaafatama biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Mallasa Bayyanaa dhimma kanarratti dubbisee jira. Qondaalli kun haleellaa kana ilaalchisee odeeffannoo akka hin qabne himee jira. Gama mootummaa naannoo Amaaraatiinis odeeffannoon arganne hin jiru jedha BBC'n. Oduu keenya itti aanuun muudamni mootummaa bulchiinsa magaalaa Finfinneetiin godhame hariiroo kaayyoo irratti ijaarame kan warra AbiN, Ezemaa fi Biltsiginnaa kan dur caalaa yeroo ammaa ifa godheera jedhu hayyoonni. Caasaa mootummaa magaalaa Finfinnee miilanaa keessatti hoogganoonni Ezemaa fi AbiN sadarkaa biirootti muudamni kennameefii jira. Murnoonni kunneen ejjennoo sabboonummaa Oromoo fi sirna federaalawaa sabdaneessa irratti qabaniin Biltsiginnaadhaan walitti michoomu. Hundi isaanii sirna federaalawaa sabdaneessaa fi eenyummaa sabboonummaa Oromoo irratti ijaarame akka yaaddootti lakkaa'u. Akka diina waloottis waan ilaalaniif ejjennoo waloo irratti qabu. Yeroo maqaa filannoo jedhuun karaa foddaa TV duula geggeessan irrattis kallattii siyaasaa fi ilaalchi murnoota sadanii afaan tokko dubbachaa turuu isaanii ni yaadatama. Ezemaan paartii warra Itoophiyaa balaa Oromummaa jedhamu jalaa baraaruuf kaayyeeffateen ijaaramedha. Paartiin AbiN jedhamu ammoo namoota nafxanyummaan dhaala abboota keenyaati jedhanii amananiin kan bu'uureffamedha. Warri kun hiriira jajjabaa naannoo Amaaraatti Oromummaa Yihuudam yookaan Oromummaan haa baduu jechuun hiriira qopheessaa turedha. Gamanaanis murni Biltsiginnaa sabboonummaan Oromoo xiqqeessee gandatti galcheera jedhee amana. Gareen kun sadan garee yeroo ammaa waraanaa Itoophiyaa keessatti deemaa jiru deeggaranidha. Michummaan garee sadanii hanga heeraa ammaa akka isaaniif ta'utti jijjiiruutti deemaa kan jiran hayyoonni sirna federaalawaa dhiigaa fi lafee saboota biyyattiitiin dhufe hanga jigsuu naannolee akka Oromiyaa hanga diiguutti kan deemudha jedhanii jiru. Egaa daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork oduun sa'aatii kanaaf qabnu kanneen turanii waan waliin turtaniif galatoomaa qophiileen keenyatti.